bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'uu waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromooti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa ganda Saamaloo dhamee jedhamu keessatti tarkaanfii bitootessa 6 bara 2023 waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu, madeessuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun injifannoo guddaa gonfateera. Waraanni mootummaa lakkoofsaan olaanaa ta'ee waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun magaalaa keessaa bahee gara gandoota baadiyyaatti bobba'aa osoo jiru haxxee waraanni bilisummaa Oromoo dursee ganda Saamaloo keessatti hidheen injifannoon kun akka argame maddi keenya mirkaneesseera. Bifuma wal fakkaatuun bitootessa 4 bara 2023 godina Gujii bahaa aanaa Gooroodolaa keessatti lola cimaa gaggeeffamaa turen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti olaantummaa guddaa gonfachuu maddi keenya ibseera. Gama waraana bilisummaa Oromootiin birgeedii gannaalee siidaa gurraacha aanaa Gooroodolaa keessa socho'utu ganda Dilalleessaa Reebaa magaalaa Qalqalchaa jedhamu keessatti tarkaanfii kana fudhate kan jedhu maddi keenya lola ganama bariirraa jalqabee adeemsifamaa turen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeessuu mirkaneessee jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishiiniin olaanaa mirgoota namoomaa haalli qabiinsa mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti mul'atu akka yaaddeessaa ta'uu ibse. Komishinarri olaanaan komishiinicha Volker haala qabatamaa qabiinsa mirga namummaa biyyoota garagaraatti mul'atuu fi sochii waajjira isaanii ilaalchisuun gabaasa dhiyeessaniin Itoophiyaa keessatti haqa yeroo cehumsaa mirkaneessuu dabalatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu guutuutti hojiirra ooluu qaba jedhanii jiru. Gareen milishaa fannoo fi humni naannoo Amaaraa akkasuma waraanni Eertiriyaa ammallee daangaa Tigraay qabatanii jiraachuu fi sarbamiinsi mirgoota dhala namaa itti fufinsaan raawwatamaa jiraachuu gabaasaaleen ni mul'isa jechuudhaan akka yaaddoottis kaasan komishiinarriin. Gama biroo wal waraansa biyyattiitiin wal qabatee sarbamiinsa mirgoota namummaa fi miidhaa mudatee ilaalchisee gaafatamummaan akka jiraatuu fi tarkaanfii qabatamaan mul'achuu akka qabu hubachiisuudhaan haalli qabiinsa mirga namummaa Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii biroo keessatti mul'atanis akka yaaddeessaa ta'u kan kaase oggaatu ammoo Oromiyaa keessattis haalli akka yaaddeessaa fi gama kaaniin ammoo iddoowwan garagaraatti wal waraansi gaggeeffamaa jiraachuus kaasanii jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishiiniin olaanaan mirgoota namummaa 52ffaa ta'een gabaasa komishinarri olaanaan komishiinichaa Volker haala qabatamaa biyyoonni gama qabiinsa mirgoota namummaatiin ammoo irra jiranii fi sochii waajjira isaanii taasisaa ture irratti dhiyeessanis dhagahee jira. Biyyoota 40 ol haalli qabatamaan isaanii gabaasa kana keessatti ammatame keessaa Itoophiyaan ishee tokko ta'uunis ammoo kan himame ammallee walitti bu'iinsi gara kaaba biyyattiitti deemaa jiruu fi akkasuma gama kaaniin giddugaleessa biyyattiitti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jirus akka yaachisaa ta'uu fi gochi mootummaa raawwachaa jirus ammoo hamaadha jechuudhaan kaasanii jiru. Oromiyaa keessatti bakkeewwan garagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo deeggartu jedhuun ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad dargaggoota Oromoo manguddootaa fi haawwan danuu walitti qabuun hidhaa keessa buusaa kan ture ammoo kunis jalaa hin dhokanne. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Oromiyaa keessatti wanti hamaan ta'aa jiraachuu fi haalli achitti ta'aa jiru ammoo akka yaaddeessaa fi hamaadha kan jedhe muummeen ministeera Abiyyi Ahmad waraana guddaa Oromiyaatti bobbaasanii gochaa raawwachaa jiran dhoksuuf jaalanillee dhoksuus hin dandeenye. Waraanni mootummaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo loluu jedhuun Oromiyaatti bobbaasee ammoo gocha namummaa hamaa raawwachaa jiraachuu fi akkasuma ammoo buqqaatiidhaaf sabicha saaxilaa jiraachuus dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ammoo yeroo ammaatti haala raawwisaa kana gubbatti kan ifoomse biyyattiin ammallee haala yaaddeessaa keessa jirti jechuudhaanis himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon waraana weerartooti kan jedhuun waraana mootummaa bilisiginnaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo bakkoota hedduutti lola guddaa guyyaa har'aan tanaa waliin gaggeessaa oolen injifannoo guddoo gonfachuu kan beeksise
Waboon yeroo ammaan tana godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo dabalatee gandoota baadiyyaa hedduu keessa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan baasee akka jiru kan beeksise tarkaanfii jabduu guyyaa har'aan tana humnoota mootummaa gubbatti godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti fudhateenis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota hedduutti lakkaa'aman hojiin ala godhee akka jiru kan beeksise lola kanaanis meeshaa waraana gurguddoo hedduu isaanii humnoota mootummaarraa boojuudhaanis qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee akka jiru Waboon beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti guyyaa kaleessaa lola guddaa gaggeessuu kan jalqabe guyyaa har'aan tanaa guutumattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo buufataalee isaanii hedduutti rukutuudhaanis hedduu barbadeesse hedduu isaanii ammoo duubatti deebisee akka jiru kan beeksise waraanni mootummaa guddaan ammallee godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo dabalatee aanota hedduutti ergamaa akka jiranii fi waraana bilisummaa Oromoo Waboo duubatti deebisuu maqaa jedhuun waraanni mootummaadha konkolaataan 20 olis ammoo gara godina Qeellam Wallaggaatti imalaa jiraachuun kan himame Waboonis qophiidhaan humnoota kanneen eeggachaa akka jiru yeroo ammaan tana odeessi nugee kan ifoomsu Waboon godina Qeellam Wallaggaatti tarkaanfii jabduu guyyaa kaleessarraa kaasuudhaan fudhachaa tureen guyyaa har'aan tana injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu kan beeksise humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota hedduutti lakkaa'aman akka baala mukaatti harcaasuun injifannoo gurguddoo gonfatee addoota lolaa hedduuttis ammoo irra aanee akka jiruu fi bakkoota murteessoos harkatti galfatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo Waboon beeksisee jira. Dr. Dabrasion Gabra Mikael Presidantii mootummaa Coomsaa naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradee itti aanaa Presidantii mootummaa Coomsaa naannoo Tigraay ta'an jechuun odeessi muddaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti uumee jira. Angaa'onni TPLF haaluma waliigalteen nagaa mootummaa federaalaa waliin ammoo taasifametti bulchiinsa yeroodhaa hundeessuudhaaf deebii mootummaa federaalaa eegaa akka jiran kan ibsan TPLF fi mootummaan federaalaa baatii sadaasaa keessa Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti waraana kaaba biyyattiitti waggoota lamaaf ture karaa nagaatiin ammoo furmaata barbaachuuf waliigaltee mallatteessanii kan turan. Akkaataa waliigaltee kanaatti ammoo naannoo Tigraay keessatti bulchiinsa yerootu hundaawa torbaan darbee ammoo sanadiin bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuudhaaf dandeessisu akka raggee kan gabaafame paartiileen mormituu naannichatti argaman ammoo sadi garuu adeemsi mootummaa bulchiinsa yeroo hundeessu olaantummaa paartii tokkoo qofaan ammoo qabamee jira jechuudhaan mormanii kan turan. Marii ummataa bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuudhaaf gaggeeffame irrattis osoo hin hirmaatin hafana. Miidiyaaleen biyya keessaa TPLF adeemsa bulchiinsa mootummaa yeroo kan miseensota 28 hammatuu fi mootummaa federaalaatiin ammoo raggaasifamuu xumuruu gabaasanii jiru. Haa ta'u malee dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan yeroo Tigraay erga qaamolee Piriitooriyaatiin waliigaltee nagaa mallatteessanii jidduutti ammoo marii waloo gaggeeffamuun booda qofa akka hundeeffamu kan himan gabaasaalee hirmaannaa mootummaa federaalaa malee Tigraayitti bulchiinsi mootummaa yeroo hundeeffamu ilaalchisuudhaan baan dhugaarraa kan fagaatan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Geetaachoon Tigraay kan gama isaaniirraa eeggamu qofa gochuudhaaf yaalaa jiran jechuudhaan toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Ta'us ammoo wal shakkiin gidduu isaanii akka jirtu himamaa kan jiru. TPLF gama siitiin ammoo mootummaa yeroodhaa hundeessitee xumurtee taa'aa jirti jechuudhaan keessa beektoonni himaa kan jiran. Kanaan ammoo mootummaan federaalaatis akka malee muddama keessa akka jiruu fi gama kaaniin ammoo ta'us qondaaltonni olaanoon TPLF dubbicha qabbaneessuudhaaf Tigraay irraa wanne jechaa akka jiran kan himamaa jiruu fi ifatti ammoo Geetaachoo Raddaadhaa kan dubbatan. Ta'us ammoo paartiileen mormitoota naannoo Tigraay mootummaa yeroo ce'umsaa hundeessanii jiran jechuudhaan Geetaachoo Raddaa dabalatee gama kaaniin ammoo hoggana naannoo Tigraay kan duraaniitii fi ammaan tanaa Dr. Dabrasion Gabra Mikaelii fi akkasuma gama kaaniin Jeneraal Taaddasaa Warradee dabalatee kanneen biroo himachuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti waraana mootummaa haleeluun du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise.
waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatuun zoonii kibba bahaa fi baashaggar kutaa waraana laga Awaashii fi Buttaayyaayyi waliin ta'uudhaan godina Arsii Bahaa aanaa Martiitti waraana mootummaa dursee marsuudhaan haleellaa jabduu irratti raawwateen konkolaataa jaa'umni waraana irra jiru ajajaa dhibbaa waraana bilisiginnaa maqaansaa Dammisee Darcoo jedhamuu fi tikaanaa Martii Abdii Abdurumaa waliin hedduu isaanii daaraa botora godhee jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kana boodaas ittuma fufuudhaan guyyuma kan godina Arsii Bahaa aanaa Martii bakka addaa Leemusaa jedhamtutti humni furgaatu waloo zoonii kibba bahaa fi baashaggar Cibraan laga Awaash Buttaan Yaayyii fi Cibraan hambaa aanoolee Buttaan Leenjisoo Diigaa waliin ta'uudhaan lola guddaa gaggeessaniin waraana mootummaa Abiyyi Ahmad 130 ol ajjeesuudhaan 80 ol madoo taasisanii jiraachuu WBO'n himee jira. WBO'n tarkaanfii boonsaa waraanaa weerartuu PPT jedhuun kanarratti fudhateen qawwee keemmii Turkii danuu hidhannoo guutuu waliin rasaasa danuu fi bombii hedduu dugda diinaarraa hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu kan beeksise. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gara jiddu galeessaatti siquudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleelee hubaatii cimtuu irraan geessisaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu WBO'n beeksisee jira.